Muummee Abiy Ahmed waliin mari'achuu. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa dhimma loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu irratti waan dubbatan. የኤርትራ ወታደሮች እንደሚወጡ ሁለቱም ሀገሮች ተስማምተዋል በአመራር ደረጃ አወጣጡን በሚመለከት ሎልቶኒ ኤርትራ አከባን ቢዮን ለማን ሰደርካ ሆገንሳት ወሊገለኒሩ ገጀራን ኩመ ዲባ ለካሙ ከሌሰ ቀበሙን ኢብሰ መሰረ ቀበሰ ተውፍ ዳቡረቲ ኢብሰ ፖሊሲ ፌደራላ ዱመረቲስ በሬሳ ኪታብ ሃራ ኦሮሞ ፊንፊኔ ኬሱማ ጎደኔራ ፊንፊኔ ኦሮሞሊ ኢዶቲ ጫቤት ኢዶቲ ካኡቀቡሲ አካያዳ ኮተች ኦዴሳሌ ብሮስ ቀብና አንገላና በላይ ኖሊን ቱራ Dhukaasa dilbata darbe magaalaa guddittii Soomaaliyaa Moqaadishoo keessatti humnoota mootummaa fi kan mormitootaa jidduutti banamee ture hordofuun lammiileen hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Loltoonni mootummaa fi kan mormitootaa magaalittii bakka garaagaraa qabatanii kan jiran yoo ta'u, lammiileen kunneen lolli irra deebiin ka'uu malaa sodaa jedhuun baqataa jiru. Walitti bu'iinsi kuni pirezidantiin biyyattii Mohaammed Farmaajo aangoo isaanii dheereffachuu booda kadhalate. Haala magaalittiin amma keessa jirtu gabaasaan BBC Afaan Somaalii Abdurrahmaan Adoo akkasiin ibsa. ከሞላ ጎደል ሞቃዲሾ ከተማ የተረጋጋች ሲሆን ተቃዋሚ ሚሊሻዎች ሀገ ቶኮ ሞቃዲሾን ተስገቦፍቴ ጅርቲ ሃተው መሌ ሂደቶኒ ሞርሚቶታ በካ ሙራሳ ተዋተኒ ጅሩ ሰነ ቆፈ ሶንታኔ ዳኖ ዮኪን ሚሽጊሌ ቆተቻ ከጅረን ኦዴፈኖን ጅራ ሚኒስትሪ ዲማ ብየ ኬሳ ሶማሊያ ሀር ዋሬ ቦደ ኢብሰ ከነኒን ሞቱማን ሂደቶተ ነገኘ ብየቲ አከሱመስ ከን ሞቃዲሾ ቦሬሱፍ ካኒፍ አካ ኦብሰ ሂንቀብኔፊ ነገኘ ኡመታ የጉፍ ድርከመሳ አከበው ሂመን ሂደቶኒ ሞርሚቶታ ገመሳኒን ወልቲ ቡኢንሲ ከዳበቱ yoo paarlaamaan aangoo dheereffachuu pirezidaant Mohaammed Farmaajo kufaa godhe biyyattiin gara filannoo deemte qofa ta'uu ibsan. Moqaadishoon erga dilbata darbeetii sodaa waraanaa keessa jirti. Dilbata waaree boodaaf halkan magaalattii keessa iddoowwan afuritti humnoota mootummaa fi hidhattoota mormitoota jidduu sa'aatiiwwaniif dhukaasatu ture. Miidhaan gahee beekamuu baatus namoonni 5 miidhamuu odeeffannee jirra. ሳራ እንዳደረሰ እስካሁን መረጃ ባናገኝም የአምስት ሰው መቁሰል ነው ከአካባቢው ባገኘነው መረጃ የሚያሳየው. Naannoleen biyyattii 5 aangoo dheereffachuu pirezidaant Mohaammed Farmaajo mormuun ibsa kabaasan yoo ta'u, ibsi naannolee kanaa ministeera muummee biyyattii Mohaammed Hussein Roobleen deeggarsa argateeraa jedha waahilli keenya Abdurrahmaan. አሁን ከመሽሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት መግለጫ አውጥቷል በአገሪቷ ሁኔታ ገልገለ ከና ዋጅሪ ሚኒስትር ሙሜ ኢብሳ ባሴን ታቴወን ጉዮታ ሙራሳ ደርበን ሞቃዲሾ ኬሰት ታን ባላለፈቴራ እጅኖ ሞቱሞኒ ሸነን ሃለ የሮ ረቲ ባሰንስ ደገሬራ እጅኖን ኩን ፊለኖን አካታ ሰገንታ ቀበሜን አከ ጉደሙ ከን ጋፈቱ አካቱማ ወሊገልቴ ፉልባና ኬሰ መለታይን ፊለኖን አከ ገገፈሙ ፊ ፓርቲሌን ሁንዲ ፊለኖፍ አከ ኦፍ ቆፔሰን ሚኒስትር ሙሜ ከሂመን ቃሙሌን ነገኛ ድርቀመ ሄራ ሞቱማን ኢትከነሜ kabahatan hidhattoonni mormitootaas haalota walitti bu'iinsa hin malle uumanirraa akka of qusatan gaafataniiru. Ibsi kuni mootummaan ejjennoo duraan qabu laaffisuu isaa fi jaarsummaan jaarsolii biyyaaf qaamoleen walabataan gaggeessaa jiran haga tokko bu'aa buusaa jiraachuu ka agarsiisudha. በተወሰነ መልኩ ውጤት እያሳየ እንደሆነ ነው ይህ መግለጫ የሚያሳየው። Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken beela hamaa mudachuu mala jedhan dabalate haala naannoo Tigraay keessa jiruun akka malee yaadda'uu himan. Ministeerichi dhimma kana irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan haasa'uu ibsaniiru. Dabalataan dhimma loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu karaa mirkanaa'uu danda'uun akka raawwatamu gaafataniiru. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa gama kaaniin loltootni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an biyyoonni lamaan walii galuu fi akkaataan itti bahan garuu dhimma teeknikaa ta'uu beeksisan beekaatoma. We have heard the Eritrean government's public statement that it will withdraw its forces from Tigray, but that must... Mootummaan Eertiraa loltoota isaa Tigraay keessaa akka baasu ifatti beeksisuu isaa dhageenyeerra. Garuu kun qabatamaan hojiirra ooluu qaba. Loltoonni bahaa jiraachuu ragaan agarsiisu hin jiru. Loltoonni Eertiraa hatattamaan karaa mirkanaa'uu danda'uun Tigraay keessaa bahuu qabu. Dabalataan humnoonni naannoo Amaaraas Tigraay keessaa akka bahan waamicha dhiyeessaas jirra. Kun lolli hatattamaan akka dhaabatu lammiileen eegumsa akka argatanii fi deeggarsi namooma danqaa malee akka qaqqabu gochuuf murteessaadha jedhan dubbi himaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa
Ned Price. Qondaalli kun kan akka jedhan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken dhimma Tigraay irratti bilbilaan ministeera muummee Abiy Ahmed dubbisuu ilaalchise ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin. Anthony Blinken guyyaa kaleessaa ministeera muummee Abiy Ahmediif bilbilanii yaaddoo jabaa qaban ibsuu fi fuula Tiwiitarii isaanii irratti himaniiru. Dhimmi isaan yaaddeesse rakkoon naannoo Tigraay keessa jiru hammaachuu isaa ta'uu himan. Naannicha keessatti beelli uumamuu malaa sodaa jedhu qabaachuus ibsan. Gama kaaniin muddamni saboota jidduutti uumamaa jirus yaaddeessaadha jechuun barreessaniiru. Qaamoleen marti lola dhaabuun barbaachisaa ta'us ministeera muummee Abiy waliin dubbadheera jedhan aangaan kun. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ibsa hoogganoonni lamaan bilbilaan mari'achuu booda baaseen Anthony Blinken loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa hatattamaan guutummaatti karaa mirkanaa'uu danda'uun akka bahan ministeera muummee Abiy Ahmed hubachiisuu beeksiseera. Biyyoonni lamaan loltoota Eertiraa baasuu irratti yoo karincican ta'e tarkaanfii fudhatamuu malu ilaalchisee qondaalonni lamaan dhuunfaan dubbachuu fi ergamaan gaanfa Afrikaa haaraa ramadaman Jeffrey Feltman dhimma kana akka harkaa qabanis Ned Price dubbataniiru. Gama Itoophiyaan har'a gaazexeessitootaaf ibsa kennan dubbimaa ministeera haajaa alaa ambaasaddar Diinaa Muftii dhimmi loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu adeemsarra jiraachuu dubbatan. የኤርትራ ወታደሮች እንደሚወጡ ሁለቱም ሀገሮች ተስማምተዋል። በአመራር ደረጃ አወጣጡን በሚመለከት loltoonni Eertiraa akka bahan biyyoonni lamaan sadarkaa hooggansaatti walii galaniiru. Akkamitti bahu kan jedhu dhimma teeknikaati. Dhimma waraanaatis akkamitti bahu meeqatu bahaa karaa kan bahu kan jedhu ammoo bahuun isaanii akkamitti mirkanaa akka jedhullee dhimma teeknikaa waan ta'eef achumatti dhiisuu wayyaa jedhan ambaasaddar Diinaan. Gajaraa karaa seeraan alaa gara biyyaatti galee jedhame irratti poolisiin federaalaa qorannoo gaggeessaan jira jedhe. Ministeerri galiiwwanii gajaraan 1,186 ol seeraan ala biyya galee qabamuu guyyaa kaleessaa ibsee ture. Gajaraan hanga kanaa qaamni biyya Chaayinaatti galchaa jiru meeshaa kana galchuuf poolisii federaalaa irraa hayyamni akka kennameefiitti dhiyeesse ragaa sobaa ta'uu mirkanaa'eeraa jedha ministeerichi. Daayirektarri kominikeeshinii poolisii federaalaa Jeelaan Abdii ammoo ragaan qaamni meeshicha galchuu poolisii federaalaa irraa dhiyeesse ragaa sobaa moo ragaa sirriidha akka jedhu qoratamaa jira jedhan. Odeeffannichi akkanumaan kan milqee ba'edha. Qorannoon irratti gaggeeffamaa jiru hin dhumne. Haa ta'utii hanga moojootti karaa seera qabeessa ta'een dhufe. Rakkoon jiru maal seete? Vaatii, gibiraa fi kaffaltiin ittiin dhufe mara xumuranii hin fudhannaa jedhan. Ni fudhanna yogguu jedhan amma yeroon yeroo filannooti. Poolisiin akka ba'u nu hin mirkaneessu yoo ta'e hin baasnu. Badiifis ooluu waan maluuf poolisii irraa hayyama fidaa yoo jedhan jarri poolisii irraa waraqaa wayii yoo geessan gumuruukni immoo kun ragaa sobaatii kan poolisii miti qoratamuu qabaa jedhe. Amma qoratamee ragaa sobaa ta'uun yoo mirkanaa'e namoonni sun gaafatamtoota ta'u. Maaliif akka ariifataniif badinsaaf itti fayyadamuuf immoo miti kan jedhu yeroo sana beekna malee amma qorannoorra jira. Mallattoon nama tokko sirriidha moo kan fakkeeffame kan jedhu iyyuu warra qorannoo yakkaatu qorata. Firmaa ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ራሱ የሚያሰራው ወንጀል ምርመራ Dhaggeeffattoota amma immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Dhaabbati mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch Israa'el sanyii fi bifaan adda qooduun Araboota irratti gocha bara apartaayidii raawwataa jirti jedhe. Human Rights Watch akka jedhutti aangawoonni Israa'el lafa humnaan qabatanii qubsuma isaanii godhatan kan yeroo ammaa Jerusalem ba'aa jedhamuun beekamu keessatti namoota Araba ta'an adda foyuun dararaa jiru. Aangawoonni mootummaa Israa'el ammoo kun himannaa sobaa fi akkanumaan uumamee qindaa'edha jetti. Gaazexeessitoonni Speen lama Burkina Faso keessatti ajjeefamuu ministeerri muummee Speen Pedro Sanchez beeksisan. Gaazexeessitoonni kunniin garee adamoo seeraan alaa bineensota to'atu waliin hidhattootaan ukkaanfamanii erga butamanii booda ajjeefamani. Ajjechaa kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Ameerikaatti kutaan biyya West Virginia dargaggoota talaallii COVID-19 tole jedhanii fudhataniif $100 kennuufi. Dargaggoonni maallaqni kun kennamuuf kanneen umuriin isaanii ganna 16-36 jidduu jiru yoo ta'u dargaggoonni akka talaallii fudhatan jajjabeessuuf kennamaa jedhameera. Odeessaaleen gaggabaaboon kanu. Birrii biliyoona 6.7 ol ta'uu addi bilisa baasaa uummata Tigraay akka yakka ittiin hin hojjennee fi karaa seeraan alaa hin miliqsine ittisuun danda'ameera jedhe abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Kana malees maallaqni TPLF birrii miliyoona 95.5 ol ta'uu karaa seeraan akka dhaalamu qaama ilaallatutti dabarfameera jedheera. Qabeenyi ittifame jedhame kun harka caalaan kan kaampaniiwwan dhaabbata Effort jedhamu jalatti bulan akka ta'es
abbaan alangaa beeksiseera. TPLF gamasaan maallaqni jedhame kun kan uummata Tigraay malee ka TPLF miti jedheera. Bakka bu'aan idil addunyaa TPLF ambaasaadar Fissaa Asgadoom kana jedhu. ህወሓት ማለት ፓርቲ እዘን ፋብሪካታት ያተል ዝረኽቦ TPLF paartiidha. Warshaaleen Ifart bu'aa argataniirraa wanti TPLFif galu saantimni tokkollee hin jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmed kana mirkaneessuuf ragaa tokkollee agarsiisuu hin danda'u. Paartichi buusii miseensota isaarraa walitti qabatuun kan inni of bulchu. TPLF wayita qabsoo hidhannoorra ture qabeenya walitti qabe tajaajila uummataaf akka oolu jedhee dhaabbilee kanneen dhaabe. Kanaaf maallaqni yeroos kan paartii turellee gara uummataatti deebi'eera. Qabatamaatti TPLF dhaabbilee kanarraa wanti argatu tokko hin jiru. Haa ta'u malee qabeenyi uummata Tigraay dhaalamaa jira. Mootummaan kun qabeenya kee miti nan dhaala ittiin jechaa jira. Uummata kana hiyyoomsuufi haala kanaan uummata dhiibaa jira. Haa ta'u malee yoo amma dhaalamillee deebisnee ijaaruun keenya hin oolu. Kaxumuraan sanbata xiqqaa darbee kitaabni mata duree Oromoo fi Finfinnee jedhu Darajjee Baahiruutiin barraa'ee Finfinnee hoteela Skylight'tti eebbifameera. Dhimma shaggariin ka wal qabate maddeen sadarkaa tokkoffaa hedduu fayyadamuu fi Oromoon osoo magaalaa Finfinnee keessaa hin buqqa'in dura xalayaawwan ittiin waa gaggaafachaa turan hedduu argate irratti hundaa'ee kitaabicha katabu Darajjee Baahiruu turtii gabaabaa maatii olaanaa waliin godheen himeera dhiyaadha. Kitaabni kiyya mata dureen isaa Oromoo fi Finfinnee jedha. Baay'een isaa waa'ee Oromoon eenyu, Oromoon gosa akkamii qabaa kan jedhu kanaaf bal'inaan waa'ee Finfinnee kanarratti kitaaba xiyyeeffannoo kennee barreeffamedha. Dhumarratti immoo salumti Oromoo kana maali xiinxala jedhus kan kaa'udha. Maddi odeeffannoo afuriin fayyadameen jira. Inni jalqabaa bu'uuraa fi kallattii kennaa ta'e barreeffamoota hayyoonni Oromoo kanaan dura barreessanii fi dubbatan. Keessattuu giddugala kanaan godhadhe dubbiiwwan Ida'oo Boruu jechuun mana dubbisaa kitaaba socho'aa Oromoo jedhamee beekama. Kan akka Ileenfaan wantoota barreeffaman barreeffama namoota kanaan dura bu'uura godheera. Lammaffaa irratti maddeen sadarkaa tokkoffaa baay'een fayyadame. Keessattuu dhimma shaggarii wal qabatee barreeffamoota kanaan dura turan magaalaa kana keessa otoon buqqa'in dura Oromoon kun kan ittiin xalayaawwan ittiin gaggaafachaa turan hedduu jiru magaalaa kana keessa deebi'ee akka madda sadarkaa tokkoffaatti namoota shaggar kana keessatti dhiibbaan irra ga'e dhuguma Oromoon kun Finfinnee keessa buqqa'uunsaa dhiibbamuunsaa jiru san madda sadarkaa tokkoffaatti isaa fayyadameera. Waa'ee Finfinnee fi Oromoo barreessuudhaaf maaliif filatte? Egaa waa'ee Finfinnee fi Oromoo barreessuun wanti inni guddaa filadheefi waa'een Oromoo kana sumaa kana jechuun miti. Din bu'uurarraa kana bakka Finfinneen Oromoo iddoo itti cabes iddoo itti ka'uu qabus akka yaada kootti jechuudha. Finfinneen dhahannaa onnee uummata Oromooti. Siyaasni Oromooti. Hawaasummaan Oromoos qabeen dinagdeen Oromoos bu'uurri isaa Finfinneerra yoo hin sirreeffamne waa'umti Oromoo kun hin sirreeffamu amantaa jedhuun qaba jechuudha. Kanaaf waa'ee Oromoo Finfinnee kana barreessanii yoona caccabee namni micciirrame sana dhaloonni qubee itti aanu kun waan qabatamaa waan sana dhadhee tokko lafa kaawwamuu qaba amantaa jedhu waan hin qabuuf. Waa'een Finfinnee Oromoo keessa jiru annan tuqe malee hin barreessine. Waan baay'een barreeffamuu danda'u baay'eetu jira. Keessatti yoo deddeebi'ee kanan kaasu waan lama. Tokko waa'ee haqa Oromoo Finfinnee keessatti kan cabee farda siidaa dabaleetiin wal qabatee Oromoota Finfinnee keessatti caban wal qabatee wanti ragaadhaan wal qabatu aniyyuu ergan kitaaba kana xumure wanti argate wanti baay'een jira. Sanada jira. Sanada qabatamaa haasaa abaluu akkas jedhee osoo hin taane waan qabatamaatu jira. Isa san namoonni baay'een qorachuu danda'u qabaatu. Finfinnee keessa namoonni gurguddoon sanyiin nama jajjabaa Finfinnee kana keessa waa'een isaanii hin dubbatamne kan qoratan namoonni baay'een jiru. Isaan hojii dubbisuu, hojii qorachuu, hojii dookumentariiwwan gurguddaa ol kaa'uu osoo hojjetame gaariidha. Fuulduratti osoo kun hojjetame yaada jedhuun qabu malee waa'ee Finfinnee fi Oromoo kana barreessee xumureera amantaa jedhu hin qabu jechuudha. Baay'ee kan na gammachiisu yaadannoo goota kan aartistii Haacaaluu Hundeessaa seenaa isaa wal qabatan waan baay'ee irratti keessatti galchuu koo yaadannoo taasisuun koo yeroo baay'ee rakkoon itti dabarsee akka kitaabni kun as ga'u godhe kana dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumuramaa waan